لقى أباي نكهي هدامي بخموسات نكهي الحمد لله رب العالمين أبايان مدسا بيا باسا gadadoo fi yummaa dukkanatti dhiisee biyya ambaasoraa waggootaaf jiraateera. Mootummoonni fi dhaloonni darban abbayyaa misoomaaf oolchuu yaalanis dadhabanii abbayyaaf sirbanii abbayyaaf weeddisanii nagaa itti dhaamuudhaan gaggeessaa turaniiru. Dhaloonni haaraa kuni mootummaa jijjiiramaa keenya hawwii baroota abjuu abbootaa karooraan masakee hoggansa tartiimaan kudhaamee irree gamtoomeen waloonis saboota misoomaaf ijaaree hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuree eebbaaf gootummaa Itoophiyaa irra deebiin addunyaaf dhugoomseera. Baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Guyyaan addaa guyyaa seena qabeessa, guyyaa hidha haaromsaatti xumurre, guyyaa injifannoo irratti injifannoo finne, guyyaa tokkummaa keenyatti beeksifne. Ummanni magaalaa Jimmaa, ummanni godina Jimmaa, ummanni Shanan Gibee, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, dargaggoota warra asitti argamtan hundinuu injifannoo keenya, injifannoo keessan Dr. Abiy Ahmed. Guyyaa sabbata keenyarraa hiiknee hidha laga Abbayyaa ijaarrannee milkeessinee eebbisiifnee addunyaa dinqisiifne ammas waan ta'eef ammas waan gara fuulduraatti dhufu hundaaf dargaggoonni magaalaa Jimmaa, jiraattonni magaalaa Jimmaa, hawaasni magaalaa Jimmaa hundi qophiidha. Tokkummaa keenyaan gara galaana diimaatti akka dhangalaanu ergaa guutuu qabna, abdii guutuu qabna. Qophii hunda abbichuu dhugaa jirra, qophii hundaan abbichuu dhugaa jirra. Muramuu hidha haaromsaa laga Abbayyaa fi aarsaa guddaatu kaffalame. Gammachuu isaa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kun injifannoo guddaadha. Waan akka salphaatti ilaalamuu qabu miti. Injifannoon kun injifannoo Itoophiyaanotaati, injifannoo Oromooti. Injifannoo kana milkeessuu keessatti immoo gaheen Oromoo, gaheen abbichuu baay'ee guddaadha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Injifannoon kun injifannoo akka salphaatti argamee miti. Injifannoo itti wareegamni kaffalamee dhiinni itti gabbaramee injifannoo jabaadha. Kun milkii guddaadha. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Arra baay'ee gammachuu guddaa tokko nutti dhaga'ame. Baay'ee gammannee jirra. Gammachuu kanaan immoo gammachuu keenya ibsachuudhaaf sirbaanis fardoolee addaa dhiichisuudhaan magaalaa Jimmaatti haala kana fakkaatuun gammachuu ofii gammachuu keenya ibsataa jirra. Gammachuu addaati. Baay'ee akka qoosaatti miti Abbayyaan giddibiin guutamuu jechuudha. ህዳሴ ግድባችን እንግዲህ 14 ዓመት ሙሉ በትግል